kabajamtootaa fi hordoftoota keenya nageenyi karaa jaalalli waaqayyo isiniif haa baay'atu. Akka moltaan fayyaa keessanii nagaa kooti galanni waaqayyoof haa ta'u. Akkasuma hordoftoonni yuutuubii kiyyaa jalatti argamtan hundumti keessaniyyuu nagaa waaqayyo isiniif haa baay'atu. Har'a maal gochuuf hin dhufee goddanyaa piraankii gochuuf hin dhufee amma dhumaatti na daawwadhaa. Piraankiin godhaa maal jedheen pirankii godhaa. Anamma asii deemuudhaafanii jedhan kophaa wajjiniin hojjenna jechuudha. Anamma asii deemuudhaafanii jara maal jetteeni situ akkana jedheeni si akka jedheenitti nan boombitti dhoosa. Amma dhumaatti na faana turaayi waan ishii godha amma ishii gochisutti hin dhiyeessu. Abo, anan deema kan. Hojii dhabee deemuudhaafan jedha. Maaliif jettaayi? Waan gootatuma beektu maaliif jettaa? Waan gootatuma beektu maaliif jettaayi? Maaliin godhe? Atuu beekta waan goote maaliin godhattee waan gaafatte? Nama Ibrahim argattee immoo laata nama as fiddee asitti galchuu deemtu. Ani maaliidhaaf jara hojii maa walitti na buustu? Kolfeeti. Ana nan garramu dhugaa nan garramu akkana nagoo ta'u jedhee takkaayyuu yaadeen beeku. Qaala naguu ati garuu? Nagaadha. Maal si godhe? Atuu beekta waan nagooti maal si godhattee maal deddeebitee na gaafatte? Maal si jedhe maal si godhe? Maal jetteen jaraan? Maal jedhe? Maal jedhe? Atuu waan jetteen beekta atoo ofii keetii waan as turteef jecha kaa. Isaanii walitti na buustee amma ofii keetii nama biraa fidachuuf. Yaale maal taate fayyaa qabda? Fayyaa qabaan. Jara wajjin maal naasa maal irraa godhisaa irraa? Atuu waan baay'ee jetteen natti manii. Maal jedheen? Natti manii jiru waan jetteen. Maal sitti mani? Yesuus Kiristoos. Waan jetteen Bee maaramii jedhi. silkii haasoftii jettee silkii haasoftii hojiin hojjettu silkuma gurguraa olti naan jedhatte kanaafuu amma ba'uun kee dirqamaa naan jedha. Mee maaramii jedhi maaramii hojiitti naana. Maali maaf dirqama maaf na kakachiistaati? Amma na shakkitee dubbiin kun irratti barame haasaan kun irratti barame jettee kanaaf jecha kakadhu naan jettamitti dirqama. Maal akka dandeetti mantala qo'ati maal irraa godha kana maal godhin itti mu? Bakka kalaas. Fayyaa qabdu. Kun nama hawaasaalee kanaaf jette deemtu moo? Nan deemaa. Galatoomu waan hundumaafuu gaariis naa goote amal naa goote hunduma irratti iyyuu galatoomu faadhu. Nan deema kan isheen. Kan maal nyaatee turte? Ulfaadhu. Intaa? Maal godhe? Maal godhe waan fettaasaa? Atu beekta waan jettee taasifte maal haasette maalatti na gaafatta? Maal akka isaanii deemee firoo gurgurtan silkii maaltu narratti dha? Maaliif akkana jetteerree waan akkana jetteef natti himta? Maaliif jettee nati? Akkuma nani deemu barbaaddeeti miti ati? Sababuma kanaaf miti? Maalli rakkinni kee maal rakkatteeti narraa maal barbaadde? Waan sammuu namaa keessa hin jirre akka naasan Kiristoosii. Maal jetteerree Sammuu kee keessa hin jiru waan sammuu kee keessa jiraachuu dhabuu isaanii sammuu kee keessa hin jira moo? Natu sammuu kee keessa jira? Maaf akkana jettee nati? Maal barbaadde narraa? Yaada fayyaa qabda? Fayyaa qaban nanu si faana haasaa jiran. Sammuun kun nagaadha. Si gammachiise amma eenyutti dabalachuuf laata eenyu fidachuuf? Dhugaa rabbiin gaafadhaa miti ammoo tan. Eenyu gaafatte? Isaan taasifte jettee maalin godheessi maal rakkadhe maal Haasofte anuu nan beeka akka ati haasofte. Amma bakka si gammachiise ka deemuun koo dassi jedhe ka dassi haa jedhu reem. Bilbiliif gaafadhu. Abbaa feeteef bilbil. Maal godhettaan isaan irratti maal godhettee daawwatti? Nan deema siin jedhe kana caalaa maal irraa fuuta silkii irra isaan irra. Kan dura odeessite irraa immoo maalitti dabaltee taasisuuf maal barbaadde?
Maal taasiftaa immoo kam dabalata kan biraa maal jechuun barbaadde dhiyaate? Maal jechuun barbaadde dabalatatti himtaa? Akka namni deemu barbaadee durayyuu waan si gochisu takka iyyuu qabu. Waan goote hojii keeti kun hundumtuu waan ta'eef hojii kee waan beektuuf. Lammata gisee hundumaa ciqici akkana goote sana goote kana goote sin ga'u na dadhabsiiste bakka. Na dadhabsiiste. Maatii buna geesse. Na dadhabsiiste bakka nagaa. Anuu dadhabe gisee hundumaa lola gisee hundumaa. Uumaan siin jedhe Naan jedharree amma deemni naan jedhanii jiru. Gammadi haa. Amma akka sa'aatii gammachuuti malee sa'aatii boo'ichaa miti kan boossu hin jiru. Sa'aatii boo'ichaa jiru amma sa'aatii gammachuuti malee. Boo'i takka boo'i amma nani boo'i. Amma nani boo'i. Anis amma kana lama boo'eera. Kanaafuu biddira kee argatte waan ta'eef boo'i takka. Gisee naradee gisee dhattee isaanii taasiftu akkana seenee gisee hundumaa gisee isaanii taasifte gisee hundumaa isaanii walitti na buustaa isaanii akka walitti akka gisee hundumaa booyin maal fidu kana walitti kun isaan takka sochi godhadhee jiraanii deemuudhaaf gisee hundumaa yoo lakkii akkanan godhiini isaa wajjiniin isaanitti naasa'anii jaartii namaa yoo miite eessa deemtu? Shaanticha fudhachuun immoo shaantaa keessa meeshaa kee jiraadha kee barbaadadhu shaantaa kiyya keessa meeshaan kee jiraadha. Isa barbadachuufi sabichaatu si hafe walla. Maal fudhadhe immoo si laata si jala maaltu si jalaa bade waan si jalaa bade jira. Indawwaliin isaanitti. Indawwaliin maal jettaan? Indawwaliin gadhiisitti dawwali waan ati irraa argattu laala dawwaliif waanuma isaatu nan dhagaa rakkinumaatiin irraa qabduyyuu nan bara ani koo akkanaatti sineenne bara. Akkanattu sinee cufi silkii maal godhette irratti dabalu. Kan isaan irratti dabaloomas siin jedhe. Rakkina kanarraa qabdu maaliif siin jedhe natti midhagiti. Rakkoon kee maali? Dhiigayyuu boodha. Anoo akka kanatti sineen hiriyaa kootis se'e malee akka nana goota jedhee guyyaa tokko yaadeen beeku. Edaa kana du'a deemtee gisee hundumaa isaa wajjin naasofta akkana jetteen manooma sinii si dhime ati isaatti dhiyoo silkii kan teessu. Kiristoositti naasofne. Haasoftee jirta. Kiristoositti naasofne. Haasoftee jirta. Kiristoositti naasofne. Bakka ani dhagee kanaan jedhanii jiru. Maal naan jette maal waadaa hojii kunne kanatti olii kennimu? Ana nuguuna fiddooma akkana naan jette. Waadaa olii anaaf waadaa ni gootu waadaa akkasitti olii kennimu. Anu yoo akkana siin jenne amma situ akkana jedhee boo'in gisee biraas wal argina. Akkana namaas keessa ba'uu barbaadde malee deebisan iyyuu dawalan kun maqaa keessan gurra kee ija keessan nun argitu kana booda boo'isim jedhetuma takkan boossu waan ibsite ani koo amma boossee fixattutti dheetin an amma deemitii koos ga'ee shaantaa koos qopheeffadhee galatoomishuu ulfaadha. Waan magaarii naa goote ammas naa goote hundumaafu galatoomfadhe. Maal godhe? Ijaan na arguun barbaanne gisee nani deemu. Aboo boo'in bakka akkanan hin deemne barbaadde moo maa boosse? Akka hin deemne barbaadde? Fakkataan jetta rooma waa itti maqaatti dubbadhe. Amma akkana hin deemu barbaadde moo akkana hin deemne barbaadde? Akkasaan jette akkasuma hin jenne waadaa walii galleemu. Situ waadaa nyaate baranaa miti.
Situ waadaa nyaate. Sititti amma ofirraa fuudhi maa shafanattee ciistare. Amma mi'a nama kalaas taasise amma taasise feesbuutti bichaan taasise eeggachaa jira. Obsaan na eeggishiin boon bakka. Anu akkana na goote yaadeen beeku. Fedha akkana na goote. Akkana na goote. Akkana daawaadhaan keenya akkana. Ol jedhi maal isaa lafatti gadi goggogdii. Bakka amma garaana nyaattee jedhi kan. Aboo amma garaana nyaatte jedhi kan. Firaankisii gochaa jira malee ani deemu miti jaraanis akkasii. Firaankisii gochaa jira. Bakka Firankii taatee jirti. Na boosisteetti. Mana boosirtaa jedhi. Mana boosirti xiqqoo ishii irraa gadi ciccirti. Naamaniini booyini haraam garaana nyaatteerta amma. Booyini ishii haraam aleeki. Naa akkuma isiniin jedhe boojjifadheen jira. Waan amma dhumaatti nu hordoftaniif galatoomaa ulfaadhaayi. Hamma ishee araarfadhee walitti deemna. Waliin immoo mana araaramshi. Amma mana araaramutu waan ittiin. Innaa galatoomaa ulfaadhaan isiniin jedha waan daawwattaniif akkasuma immoo laayik naa godhaa, sheer naa godhaa, sabskiraayib naa godhaa na jajjabeessaa. Isiniin jedha yuutuubiidhaaf addisii waan ta'eef ulfaadhaa.